السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتوتوتا في خبجمتوتا كني جرجتو سنجن الحمد لله قالت ربي أتيلو في جتون كيسينولو الرماريت كوتاكا عندي وجين كمنا هنكسيتون فارتورال سنينجا قارتوتوتا كنيا باي تقلتو ما سنيليني قرو الرارة في مالين في جتون كيسين ليه فانكبو باتيما أنكا مريتين يتوهنون فارتورال سنينجا عندي هذا جيزا أما في رجالين نجيل Ayyee hinjirtu gam ferzaalleen hinjirtu marii tanaa wajjin goona jeetiin dubbii takka baay'ee takkana ulfaatiyyee mana hin siyaame beekta dubbikkam aboo kuun barbaade beekta maaliif yoo naan jette ayyee ani honjaartii dhoo isaatiin qaba boo talammadaa ajaa'iba takkara qabatte yaatti dhosaati Ilaarraa tanam dhugumatti biraa hawwatuudha. Egaa maal godhee jireenya fuudhee jira isiidha akkasitti waliin jirra. Garuu immoo nuumaa fi baay'ee takkana tolfaatee siiniin bareedda jeetiin taa'u jira. Amma isii taatu nani jaalatti. Gaamma dhaqeetiin hundeen mari'adhee deebi'ee jeetiin isii biraa deeme. Ati amma akkam jettamee falli maalimee akkamitti akkam godhuu dandeenya akkam feeruzaa wal barsiisuu dandeenya isiillee feeruzaa ni beekti amma akkam goonamee malli maalimee. Yaa amma feeruzummaa isaa isheetti. Isuma isaa isheetti yaa. Ati amma mana feeruzaatti hidhattee hin shakkinii? Laa manuma kanaa hundi shakkaan dhugumatti. Laa shakkii dhiisi firraa ittiin dhaggeeffattaa boo akka ilma dhiiratti haasa'u guwaasuutu maaliif isin jebeeta mariin an siin jetana. Dhiirummaan tuni. Yookaan taati yookaan taatuudha beekadhu. Wanni dhiirti namni tokko caahaa takka taa'ee wal mari'atuuf waan tokko godhuufi waan namni namaan mari'atu waan an siin mari'adhe sirnaan irraa hubadhu. Waan irra jabdu. Osoo ija babaasuu fi gurra babaasuu hin ta'in. Shari'aan afur akka eeyyamte ni beekta. Waan irra jabdu nafti. Waan sirra jabdu yoo feeruzaa sodaattees na qabdi faayatte malee. Dhuga beektaa. Mana kana keessatti haalli taa'ee kanatti haasawuun dhugumatti hin sodaadha. Miccoo hattuutu. Manni khiyya manni suniis khiyya dhimma nama laallatuun qabu. Na dhageessaa dhimma tokko kan nama laallatuun qabu. Yoo wal dhageenyu taate. Suniis jaartii tiyya tunis jaartii tiyya. Murtee isaan jaalatti nutti jiraachuudha. Tunis na jaalatti sunis na jaalatti. Si galee ani amma rakkoon duraan keessa ture san akka dabaltee natti hin dabalamneefiin deebitee natti hin deebineefiin siin mari'achuu jira. Nuumaaf immoo akkamitti akka firraa qabu, akkamitti akka dubbiin firraa dhoorkinu, akkamitti akka hubachiifnu, akkamitti akka gartee isiin haadha manaa kiyya ta'uu wal barsiifnu. Kana siinii mari'achuu dhufe hoggaati asuu taa'ee maarree ta'uun maarreen ta'uu jettee rakkina akkanaa kanaa soite maal jechuudha mee? Dhugumatti yoo siin jee viidiyoon tun ol ba'uun ooltu. Ol ba'uun ooltu. Hayyee. Naan mareetu gartee harku mana sitti ta'uun ooltu. Ana isiidhaaf. Isaan lachuu jahaadha manaa fiyyaatiin siin bar. Isi barse naan sun dhimma silaallatuu miti. Maaliif arafee wajjin mana isaa dhayitee waliin mari'atte yoo siin jaan. San anaatu sirra alaafiidha. Anaas sirraa fudhata. Maal rakkoo qabaayi rakkina akkanaa kanaa soita. Amma kanaa haasa'urra anaanuun mari'atii yoo naan jette anaaf salphaadha. An deemee walitti galcheetu walittuun hin naqamu waan garuu asitti immoo biyyi jiru hin raamfatin yoo biyyi jirru yamani boo biyya jirruu fi mana jirru hin dubbatin. Yaaboo ndageessa waan isin jeefi biyya yeeman tana keessatti nibeeta. Dhalaan tun nibeeta dhalaan hedduutu qaama qabdi sitti hedduutu akka gartee akka biyya teenyaa ta'een fudhatama qabdi. Kan fudhatama qabdi yoo isin jenne waan dhalaa kana hojjetu akka haalaan araboositti akka addatti ilaatti beera qabadhu. Amma waa'ee kanaan beektaa kanaan ammaan gama lachuutti dhaamal anammoo takkitti si jiru beektaa dhuguma dursuma san gaafa jalqaba buusan maal himin fakkeenya maal dhaabbatteeti. Feeruzaan tun ni jerjerti boo dhaggeeffadhu osoon ilmaan hin galchin duraa'u. Yaa gaafiitii yaa ni beektaa maal. Gaafiitii akkanatti si deebisu qofa dhaggeeffadhu Feeruzaan tun ni jerjerti bakka maa waliin barsiisin jettetti. Jerjera kanaan isaa wal fixurra ayyoon fuudhees jaartiin dhiiraa
meeqa jeetuman fuudhe amma ergan fuudhe boodas akkaan godhus nin dhabe maaliif yoo hunaan jettaate amma mana kiraallee isiilleen kabiraanuu kireesseetti waggaa tokko keessa xiqqoon dur kabiraanuu kireesseetti ani kireessu walqanan gaasiinin mareedhayyee dhufe ati ma mariite qadaaddee tolchiteen akka nuudhaaf jecha mimmi'aa lama sadii daddarbattee naafannuun barbaade malee rakkina kanaan qabaa akkanaa akkasii sirraan beeku qabna. Obboleessanii waan arafa keenya jechuun waan mi'aawu sukkurmu kuni yoo nuti illee haasawaa nu mi'aawe isitti akka nama jahannaf gartee onni irra buuseen akkasitti qabadhu. Ati bar qabamuun keenaaf ummaas hin oolu. Qabamuun kee hin oolu. Baramman beekaan. Yoo qabamte anuma hojii qabami tokko ji. Dhiira jechuun maali kutannoo qabaachuu qabdi. Yoo qabamte hojii qabami. Nuumaafillee na dhiisuun deemu maaliif na dhiifne ni beektaa? Waade nu galcheet miyyoo tana ittiin dubbatini. Sanaa achi yaa feeruusaa. Atas borus ati isaaniin firoomuun kee hin jiru. An viidiyoo gadi dhiisa. Hordoftoonnis asirratti. Ammaan ifteetiin deemu. Aboo feetu feetu na ta'e jiraatu namni tokko iftee jiraata. Ani ifteetiin jaartii lamaa fuudhee dhaggeeffadhu. Anaan na dararurraa nama biraatiin nama biraatiin. Niin sodaadhee nama biraatiin mari'adhu jiga karaa guutii. Nama dura nama biraatiin geesseedha boos. Yoo sodaatteen siin jeebar. Eebar siin jeetiin jira nama dura nama duraatiin geessee dubbisanii gaatti jirta. Nama tokkoon hin geenye isii qofaan hin mari'adhee hundee isaa ifa keetiitiin mari'adhu hoota na jette. Feeruzaan hin mari'atte moo xiqqoo tanaan mari'atte. Feeruzaa miti boo urjii orootii hin mari'adhee maqaan sii urjii orootii asumaalillee bari. Immoo deemtee namatti himtee osoo nuti manguddummaa haasofnee isiillee baay'ee sodaattee jirti birra manguddummaa haasoftee jaartii deetii wal nuu galchitee akkasitti suutatti malee ta'uu jechuun jirti manguddummaa kanan dhaqqabu jaartii tiyye jeetiin ol si baasan jechuun jira geessee sirnaan wal isin barsiisa. Akka adda namni kun akka adda hin baane nama kana isiidhaaf ibsitee jirta. Taani ibsine isiidhaaf amma akkaan ibsuun fedhe. Amma taan manaa hin jirtuu miti. Ati amma yoo isiin dhuftee hunaasee. Manguddootti. Dhagee gaa'oo narraa dhaggeeffadhu yoo isiin dhuftee hin dubbati yoo feeruzaan dhuftee amma ammaa yoo isiin ka dhuftaate jechuudha. Hin dubbatin hanqanam wal mari'achiisee. Saboo beerra kiyyamoo ati maali onna dura dhaabbattuuf mariin ni taate taanaan ni taate hin taatu taanaan hin taatu dhaboo. Ana akka obboleessa kiyyatti beesimu dhaabadhu. Gaafa dubbitan amma reefu ta'u beeta barammaa dubbiin nam tokko keessaa gabbaatee mala magee soddomu see afaan soddomu ga'u isii shakkite qabu gaafa dhageessis. Aboo. Guuraftu warra dhageeffadhu guuraftu sirnaan beeki maaliifi. Beeta. Akkanuma jechuun deemtaa. Dhalaan gargaara. Tarra xiqqooti simiidhaa nyaata qabda moo tarra guddooti miti? Tarra xiqqoo mari'adhu si jettee bara lamaa ofirraa ifiyyuun gosi mari'attee sun dhufee jettu madda. Egaa mari'adheen tun dhufe deemi. Egaa isiin mari'attee dhufte. Isiin siin mari'adhuu naan jettee bara. Anaan. Hundi isaa fayyaa saniin mari'adhee kanattiin akkam jennaan nuumaa fi waan jaamuun itti geenye yaa ogaalaan. Akkaataa na duraa saniin natti hin deebiin immoo hadaraa wanni siidhaaf. Yoo itti seente akkuma dhiirota amman hojjetti seente. Yoo keessaa baatellee akhbaara keessa ammarraa utaali osoo walitti muufan naafati ollaan haqa walirraa qabna. Arras burus. Bikkaa isin dagan ni beektaa mati. Ayyee. Ni beektaa. Ni beektaa. Tali. Baabaa hayya. Anda awwaal waan naqsaara. Gaamma akkasiin siin jaa. Yaa boonaa biyya. Ammana keessaan jechi dalagee isaa amma alamma beektaa manguddootti amma akkaan ji'ee mari'adhuun waan beeku beektaa. Si jara san yookiin amma beektaa gudduutti dubbadhe takkaafutee waan akka dhiibse. Gartee takkaawwee dhufte hayyee. Ati shuf dhiirti tumuu tumamuudha. Dhalaa baasii gad dhiirti yaadu yoo martee malee. Dhiiraa hojii waliin jira waliin deema. Yoo roorroon naggalte narraa dhorkutu jechuudha. Nagina dhabbatu jira. Amma si bara roorroo eebbisi galchite roorroo galchee maal jechuudha. Roorroo jaartii fuudhuu roorroo fi galchuu erga taate firraa dhiisi boo dhageessa. Anaa fuudhe anaa if haarija kan fuudhetti. Kasi. Si gaariyaa. Akkasiin akka bitu akka kan feete. Awwaati amma viidiyoo mana fayyaduu irra mul'atte manni kun kaa jaartii guddooti. Qabamuun kee ooluun siin jeebar rakkachuun kee rakkachuudha. Arabeetiin rakkachuun kee yookaan dura tumamuu dandeessaa ati na dura si qabanii ka'u qalawu. Arraboota manni kun haraaf jechuudha.
Hatiif sodaatu dhiisiiti. Anka jaartii lama fuudhaalatte marakkanatti qabdura. Anka jaartii lama fuudhee akka kee kanatti rakkadhu. Wantummaa rakkisee akkanatti ol si dhaabu kun maali? Aboo dhugaa kan faantatu rakkanneeti. Dabeeta akka falanaadhee jirtu akkasii baabaa kiyya dabeeta baasaan Allah jetteetuma eeqa walitti ori'aniis dura gartee taa'anii himi xiqqoo sana himi yoo isii musiibaa nu buufte waliin nu buuti. Ansi wajjin egaa. Kophaan jira osoo kophaan mari'adde. Ayyeeni dheenya. Tilaafis akkas na godhu tanaan hunda namuutuuf as na fiddeemi. Ansi muduu osoo hin ta'in akka nama saahibaa tokkotti siin mari'achuun rakkoolee si dhaquu hin fedhu. Yoo rakkoon dhufte immoo ati narraa dheessitaa jechuudha rakkana jechuudha. Amma isin dargeetti. Feeruzaan Feeruzaan dalagaa hin jirtu boo. Feeruzaan gaduma baatee ananqa isiin gabbaateen duraan akkuma nama ol seenutti deemu haa godhiyyuu hin jaan jeeni. Wanti jeeni. Ati karra na oo asumarraa hin jeesiin as jiraattus waa takka rakkoon qabu wanta suusiitiin deemu. Ati ammoo yoo isiin dhageessellee yoo dhaga'uu baattellee akkan siin mari'adde dhibbaan dhibba beeke viidiyoollee ni jetti. Bakka itti na darbitu hin jirtu qabamuun keenaaf yoo na dura tumamtellee rakkoon na dura si mudattellee anaa jechuu obsu qabdaan siin jee bara. Yaa jechuudhaan hin sitti mani. Amma ni beektaa ni dheenya. Eessa dheenyame? Dhagee fudhaa dirqama gartee beektaa namaas akka kiyyaa gartee anis dubbitu. Boo nama akka keetii barbaaddu sanna ati balaa biraan na barbaadu deemta deem barbaadda duji nama yoo ha barbaadde. Meeti faladee. Aboo akkatti dheeyinuu fi jinniin mari'annan siiniin mari'addeen siin janjaartii jetti koo bira deebi'etti nama hellaa nu yaasiidha saayimna akkana jee marii teetirratti hundaa'e. Ta nama tokkoo kophaan dogoggoroo jechuudha. Isii biraa maal goota boo? Amma fakkeenyaa isii gaafa wal barsiifne amma baran wanti sitti mun jiru ati narraa hubachuutti hin jirtu. Aboo marii nan siin mari'adha akka hiriyaatti akkuma gaaffii akka gaafattamteen deebisime waan biraan natti hin barbaadin ani fiifuu mataan na jeeqamee jira maaliif yoo naan jette yaa wadha laatanas ni beekta afaan kana jabaatti keessattuu tarra xiqqoo irraan dandaddarra guddoorra waan kana akkasitti naa hubadhu kana hunda mo'achuuf akkam goote beekta walqixxummaan laalteetti osoo taani naafsitee taani naafsi ija walqixaatiin laaltee san biraan immoo jireenya isaaniillee akkasumatti godhaa. Ammaaliif hin siin mari'adha osoo hin geessee walitti hin neeyne. Akka goonu beektaa amma akka goonu keessaanani beektaa balaa sana guututti cina galle. Sibiiltama. Tole. Inni fuula san xiqqoo san gartee. Eessa geessin? Wal finnaa. Isaa lamaa wal finna? Wal barsiifna. Isaa wal fichisiisu deemta. Aboo akkatti nuumaaf wajjin oman guddoo kanan ta'in kaa gurbaa gunan si mare akkatti nuumaaf afaan qabaadhu afaan biraa nuu baasine akkatti nuumaaf hojii haasoyu. Nuumaaf nyaani. Kurtumaan naaftu nu kaasudha. Oyyoo aboo an ulee sodaachuu fi kana keessa hin jiru. Sodaa abbaa fedhee waan sodaadhu garuu kabajaa bakka kennuu fi namni kun bakka qaba guyya qaba hanqanni nu wajjin lafaa ture ni beektatis. Kanaafin siin jechu jira namni kun akka nama gaariidha. Nama nagayaadha. Akka dhalli beekama. Aboo ati nuumaaf si tumamuu laal jettee natti hin mamokkorin. Anaa gaataani ati dhiisi. Hun akkana faajila laala mana furte anamma fiigeetiin isii bira dhaqee akkana ja'anii akkana waliin jenne jee kara wali siqummaatti dhufna. Anaati isaan gaata. Ati isaan gaadhu na yaami qofa. Isarraa dura dhageesse. Eeyyuu asii wajjin deemu. Isatti malee irraa. Yoo inni dubbii biraa si dhalellee arrallee burullee obsaan deemu obsaan obsa qabaachuu qabdati maaliif yoo naan jette namni obsa qabu wayirra gaa. Obsi wayin nama baasa obboleessa fi garuu immoo jirjirtee bultiin arafeedii yoo keessatti haadee dubbii waliin neeyite immoo ansi qalbuun kiyya nafu kan akkas naa qaban. Aboo annumaaf kan raasu addeetiin jedhamee dhibba yaa waliin dhaggeeffamti yaasa. Annumaaf kan raasu addeetiin jiraati. Isumatti isiis fuunee deemee nu ariitus. Namni biraa akkatti dheenummaa kanummaa kan lafa qabnu ni jira. Jeeroo aboo tan magaalaa dhufute jirti isumatti dheenyeeti. Awan tanaanii sirraaniif mari'adhaan dhaggeeffadhu. Amma taniin siimu dhaqeetiin saayibna hin akkana jee. Si wajjin jira jee jaalla. Aboo si wajjin jira balaan buutee jira. Ati balaan buute samiin dachiiran kanneefi jinnii dhiisiiti. Tumamtuun hojii tumamtaan siin jee. Yooniin kijibaaf kanatti viidiyoon ni jirti.
Aku alma biati berana masyaallah kalau tuh nigarui. Awoo nama xamada faayee bittii fi dhungoo fi seenu ta'ini seenu hojii seenna akka dhiiratti arabee abshir baga fuute afurin fuune lamaan si hojii dandeenya jettu wal. Aboo hamandari tu gartee hamandari matan naqaamee jira irraa baaseetiin jira yoo buutees walumaa nu buutu gartee si goyi xayyaara nu dhaa yoo nu dhaa dhiisetti. Wal deemeetiin amma isii dhaallaa saayimna kiyya akkana jee jaani wal mariin eeysa beeytaati. Walin na qorbo nama wal barsiisu. Yoo xiyyaataati. Jinnaan mana biraa akka islaam jinnaan mariin jiraachuu.